raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata amajjii bultii 26 bara 2020ti. Oolmaa bultiin sinnagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kan isa yoo ifatee anatiikii dhugaa sa'aatii kurfii keenya guyyaa arraas oduulee gaggabaaboo sin dhageessisuun aanfanna. Sanbata duraa kaleessaa jechuun amajjii bultii 25 bara 2020tti lixa Oromiyaa Maccaa Ona Mana Sibuu magaalaa Mandii irraa fageenya baay'ee kan hin qabne ganda baadiyaa Dangii jedhamu keessatti waraanni mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamtu Oromoota lakkoofsaan 7 ta'an rasaasa itti roobsuun erga ajjeesanii booda reeffas akka awwaasni fuudhee hin awwaalanneef dhorkachuu odeeffannoo maddeen raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf ergan irraa beekuun danda'ameeti jira. Oduudhuma wal fakkaatuun duguuggaan sanyiif mancaafamni qabeenyaaf bosonaa Oromoota lixa Oromiyaa irratti loltoota kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamaniin raawwatamaa jiru. Bifuma wal fakkaatuun kibba Oromiyaa Konyaalee Gujii lamaan keessattis itti bufee kan jiru yoo ta'u, tibba kana keessa gochaalee ammeenyaa loltootaa fi poolisoota Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota Gujii irratti raawwatamaa jiran keessaa muraasni amajjii bultii 23 bara 2020tti kibba Oromiyaa Konyaa Gujii ba'aa Hona Gooroo Doolaa ganda Balaambal jedhamu keessatti waraanni gabroonfataan Impaayera Itiyoophiyaa jaarsa Oromoo umuriin isaa ganna 50 olii Obbo Tasfaa'ee Gosaa ka jedhamu ajjeesuu fi sheeka Oromoo fi maanguddoo Oromoo Obbo Saayidoo Baddaa nama jedhamus mana isaa erga jalaa gubanii booda isaaniinis ajjeesuun himameera. Bifuma wal fakkaatuun guyyaadhuma amajjii bultii 23 bara 2020tti achuma Konyaa Gujii ba'aa ganda Balaambal jedhamu keessatti nama maqaan isaa Isaayyaas Goobanaa jedhamus ajjeesuun mana nama Gadaa Goobanaa jedhamu ammoo qabeenya isaa waliin guutuutti gubuun loon isaa aga irraa nyaatanii kan hafe ammoo uffatanii deemuun dhaga'ameera. Gochaan ammeenyaa Konyaalee Maccaa afranii fi Konyaa Gujii ba'aa keessatti lubbuu fi qabeenya Oromootaa irratti loltoota Impaayera Itiyoophiyaan raawwatamaa jiru kun Konyaa Gujii lixaa keessattis bifuma wal fakkaatuun gaggeeffamaa kan tureef ammas kan itti jiru gochaalee ammeenyaa raawwatamaa jiran keessaa amajjii bultii 24 bara 2020tti Konyaa Gujii lixaa Hona Malkaa Sooddaa fi Hona Fincaawaa keessa loltoonni kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa maqaa sakattaa Ooboon bobba'an uummata Oromoo saamaa moobaayilii irraa guuraa kara deemaas dhaanaa uummata naannoof barattoota Oromoos jilmaan hidhaatti guuraa jiraatuun dhaga'ameera ka jedhu oduulee gaggabaaboo keenya guyyaa irraati. Kanatti aansuudhaan ammoo duguuggaa sanyii qindaawaa Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa irratti raawwatamaa jiru odeeffatuuf gara Oromticha Maccaa tokkotti bilbilee odeeffannoo guutuu bilbilaan arganne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyaataa itti dhiyaadha. Erga tajaajilli ibsaa intarneetaa fi wantoota garaagaraa lixa Oromiyaa irraa citee asii duguuggaa sanyii lixa Oromiyaa kana keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa qabatamaatti kan
ona yookaan ammoo gandoota beektuu kaasii uummata Oromoof ibsi jedheen si bilbile. Akkuma beekamu egaa tajaajilli intarneetaa naannoo lixa Wallaggaa yookaan Wallaggaa irraati badeetii kaasee uummatni naannoo sanarra jiraatu ajjeefamaa jira. Gudeeddaan irratti ta'aa jira. Kun immoo gocha yerootii gara yerootti kan hammaataa jirudha. Egaa yeroo ammaa naannoo Gullisoodha. Obbolaa nama lama mana keessaatii gadi baasanii warra keessanitti nagaadhaan maxxaa ittiin jechuudhaan iddoo tokkotti rasaasa itti roobsanii ajjeesaa jiru. Achuma naannoo Anfilloo iddoo jedhamu naannoo Qellem Wallaggaadhaati immoo dargaggoo nama 7 rasaasuma itti roobsanii badii tokko malee gocha isaan raawwatan tokkollee osoo hin jiraatiin akkasumaan dargaggoo ta'anii deemuu isaaniitii fi dhiira ta'anii deemuu isaaniitiin bakkeetti rasaasaan itti roobsanii ajjeesaa jiru. Dabalataan illee kanan odeeffannoo qabu aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa keessaatii naannoo Guunfii jedhamu hoteela 7 fi dargaggoo 2 nama 3 jechuudha iddoo tokkotti ajjeesaa jiru. Akkuma kanallee egaa gudeeddaan shamarran irratti ta'aa jira. Gochaan kun yeroodhaa gara yerootti egaa itti raawwachaa jira biyya keenya keessatti. Egaa kan Gullisoos haa ta'u kan hona mana sibuu akkasumas kan Anfilloo ajjechaan inni isin amma kaaftanii dubbattan kun kan kaleessa jedhamudha moo kan torbee kanaati sakanamee wanti guyyaadhaan yeroo isaan adda baaftan yoo jiraate nu kaasaa gara gaaffisettaa nutti immoo dabarraa. Gullisoo guyyaa kaleessaati. Kan Anfilloo deengaddadha kan inni ta'e gaafa damee tokkoffaa jechuudha. Kan ona mana sibuu naannoo Gunfii jedhamutti raawwate immoo torbee darbe keessadha inni kan inni raawwate. Egaa Alfaadhoo Oromticha Maccaadhaa addatti wanta kaasuu barbaadu fuula sooshaal miidiyaa irra kan deemu Oromoonni 59 ona Anfilloo keessatti uummata keessaati nama 59dha kan lubbuudhaan wareegame. Sakanamee wanti guyyaadhaan yeroo isaan adda baaftan yoo jiraate. Guyyaa tokkotti yookaan iddoo tokkotti miti Anfillootti kan namni dhume. Namoonni kun kan isaan dhuman guyyaa 20 gidduuttidha. Guyyaa 20 itti toorri intarneetaa badeetii asidha kan isaan dhuman. Kanadha kananii qabatamaa isaa sirrii isaa beeku. Tole egaa Alfaadhoo Oromticha lixa Oromiyaa Maccaadhaa amma kan gara giddu galeessaadhaa jirtu. Egaa duguuggaan sanyii kun erga Oromoota Maccaa irratti Gujii irratti Booranaa irratti lixa Tuulamaatti raawwachuu jalqabe ganna tokko ol lakkoofsiseera. Haga kana Oromoonni wawwaataadhuma jiru dirmannaa dhaban malee gama biraatiin silaa yeroo Oromoon dhumaa jirutti yeroo Oromoon horii dirmachaa jirutti jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoodhaa Oromoof qabsoofna jedhanii isa kana dhiisaniitu duula na filadhaa gaggeessaa jiru. Inni kun ammoo duguuggaa mootummaan Koloneel Abiyyi Oromoo irratti raawwataa jiru kanaan garaagaritti in lakka'amu mootummaa sana tumsanii akka Oromoo irratti duguuggaa sanyii gaggeessuuti warra jedhantu jira. Mee Oromoonni dirmannaa dhabuu fi warri kun ammoo yeroo silaa Oromoon dirmannaa barbaadutti kana godhuu isaanii attamitti ilaaltu sin akka Oromoo tokkootti? Kuni barootuma darbanii keessa haalotuma caaseffama mootummaan ittiin hundaa'ee of jalatti paartii mormituu ofii isaatiin ijaaree paartii mormituu ofiitiin ijaare kan ammoo biyya keessa naannessee quuqama Oromummaa warreen qabanii waa'ee Oromummaa dubbatan otoo hin taane dhimma aangoodhaaf namoota dubbatan kan mootummaan of keessatti ijaaree jiru jira. Maaliif yoo jette yeroo ammaa kana keessa yeroo itti waa'ee lammiin dhumaa jiru duguuggaan sanyii irratti raawwachaa jiru kana yeroo irratti qabsaa'anii yeroo irratti dubbatanii yeroo irratti mari'atanii duguuginsa sanyii kana akkaataan itti dhaabbatu akkaataan fala itti argatu fala isaa barbaadanidha malee isaati yeroo itti duula filannoo garii uummataa wachisiisan otoo hin taane yeroo itti waa'ee lammii dubbatanidha. Uummata ituunni dhumuu ituunni du'uu filannoo isa kamtu biyya kana keessatti ta'a. Yoo nagaan jiraate ala filannoon biyya kana keessatti ta'a jedhamee hin yaadamu. Yoo nagaan jiraates uummatni wanta jibbuu fi wanta jaallatu kanan jaalladha yookaan kanan jibba jedheeti filata. Kan kanaan achi kanaan raawwachuun irra hin jiraatu. Ammas darbee kanumti naannoodhaan Oromoo qoodee Oromoo fichisiisaa jiru. Warreen aangawoota siyaasaa jedhanii as kunoo Finfinnee ta'anii duula na filadhaa mandara keessa naanna'anii uummata wachisiisaa jiran kuni Oromoo gandaan lagaan kutaadhaan amantiidhaan qoodanii warreen Oromoo irratti duguuggaa sanyii akka inni raawwatamu yeroota sanaatiin wal tumsan jedheen yaada. Wallagga irratti
caasaan mootummaa yookaan loltoonni mootummaa shamarran gudeeduun dubartoota abbaa manaa qabanii hidhanii haadha manaa gudeeduun maatiin namaa duguuggaan yeroo ammaatti yerootti raawwatama. Guyyaa guyyaatti raawwatama. Yeroo inni ittiin raawwatamne tasallee guyyaan tokko hin jiru. Guyyaa guyyaadhaan gochaasuu kanneen isaan akkasii kan raawwatamaa ooludha. Yeroo Wallaggaan kana ta'u naannoon biraa akka inni Wallaggaaf hin dubbanne yookaan uummata Maccaa lixa Oromiyaa jiraatu akka inni hin dubbanne kan taajjeessee afaan qabee jiru warreen hooggantoota miidiyaa yookaan miidiyaa qabaatanii miidiyaa isaanii irratti waa'ee tarsiimoo filannoo fi waa'ee tarsiimoo kan mataa isaanii haasa'an kun yeroota kanaa wajjiniin tumsa walii qabu jedheen yaada. Egaa Oromticha Maccaadhaa kan egaa hirii argattee gara gidduutti dhuftee haala qabatamaa Oromoonni Maccaa keessa jiran uummata Oromoof karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ibsite guddoon si galatoomfadha fuuldura sitti deebi'eensi odeeffadhaa kanarraa fayyaa ta'i. Ulfaadhaa horaa bulaatinis. Kan amma isin dhageessifne kun haala Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa keessa jiran odeeffatuuf gara Oromticha Maccaa tokkotti bilbilee odeeffannoo argannedha. Akkuma afaan Oromtichaarraa dhageessan duguuggaan sanyii qindaawaan Oromoota lixa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa ture yeroo ammaatti immoo bifa adda ta'een itti fufee kan jiru ta'uu kan kaase Oromtichi Maccaa kun keessumatti immoo bultii 20 gidduutti ona Anfilloo keessatti Oromoonni 59 ajjeefamuu ona mana sibuu gullisoof kanneen kana fakkaatan keessattis gochaan ammeenyaa ajjeechaa fi barbadeessi qabeenyaa loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa Empire Itiyoophiyaan Oromoota irratti raawwataa jiraatuu isaati. Yeroo kun ta'aa jirutti ammoo jaarmiyaaleen maqaa Oromoo qabatanii socho'an silaa yeroo Oromoon walii dirmachuu qabutti Oromoon akka walii hin dirmanneef duula filannoo geggeessuudhaan qalbii uummataa atanii jiraatuun isaanii mootummaa yeroo ammaatti duguuggaa sanyii Oromoo irratti geggeessaa jiruun addatti kan hin ilaalamne ta'uu hawaasni bal'aanis bifa kanaan ilaalaa akka jiruuf kan hin ilaalles ilaaluu akka qabuudha kan Oromtichi odeeffanne kun dubbate. Dabalataan ammoo ona mana sibuu keessatti ajjeechaan guyyaa kaleessaa ta'e torbee kana keessa qofaa isa marroo lammeessoo ta'uu kanaanis jimaata darbee Oromoonni 3 ajjeefamuu sanbata duraa kaleessaa ammoo Oromoonni 7 bakka tokkotti ona mana sibuu keessatti ajjeefamuudha. Kan odeeffannee isin dhageessifne akka waliigalaatti Oromoon yeroo ammaatti holola maqaa duula filannootiin deemaa jiruuf qalbii isaa kennee afaan faajja'ee duguuggaa sanyii walirratti ilaaluurra walii dirmachuu dammaquu wal dammaqsuu waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo jabeeffatuu hidhachuu wal hidhachiisuun kaayyoo qabsoo gootonni Oromoo qaqqaaliin kaleessa bu'uuressanii danuun irratti wareegamaniif arras irratti wareegamaa jiran biyya Oromoo Oromiyaa Impaayera kolonii Abashaa jalaa walaboonfatuun bilisummaa guutuun biyya Oromoo Oromiyaa walaboomte keessa mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbannee jiraatuu akka dandeenyuuf tokkummaadhaan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu giddu galeessa godhatuudhaan falmaa keenya ittaafnu dhaammata. Haga sagantaa keenya yeroo ittaanuun walitti deebinutti kan nagaa isinitti dhaammannu. Ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.